Hoteela takkaatu ture kan akka malee maamiltoota qabu. Hoteela kana yeroo sa'aatii laaqanaa geesse maamiltoonni akka malee heddummaatan. Kana keessa gurbaan miskiinni tokko ka'useetuma maamiltoota kana keessa dhokatee guyyuu laaqana isaa nyaatee achii bahu tokkotu jira ture. Eegaa gurbaan kun guyyuu irra deddeebi'ee sa'aatiin san yeroo geessu haala taa'ee eege hanga sa'aatiin san geessu. Sa'aatiin san yeroo geesse ammoo ummatumaa wajji ol seeneeti lafti akka malee jaamu namni hedduu waan ta'eef nama kana keessa dhokatee nyaata isaa waan barbaade nyaatee nagayaan baha. Yeroo kana maamiltoota yeroo hunda sa'aatii san dhufaniitu gurbaa kana qalbifatee ilaale. Gurbaan kun yeroo hunda ni dhufa nyaata ni nyaata asoo maallaqa hin kafalle callisee baha. Yeroo hunda qalbifateeti irra deddeebi'ee ilaale. Yeroo kana abbaa hoteelaatti dhufee akkana jeen gurbaa tokkotu jira kan yeroo hunda dhufee nyaata asii nyaatu garuu kan maallaqa osoo hin kafalle calliseetu mubu. Gurbaa kana arraan tana akka qabdee maallaqa kee irraa fudhattuu barbaadaa jeen. Yeroo kana abbaan hoteelaatis hayyee yeroo sa'aatii san geesse meel ilaallaa jeen. Amma gurbaan kun akkuma amala isaatti yeroo san eeggatee dhufee nyaata isaa nyaatee yeroo bahuu deemutti gurbaan maamiltichaa kan yeroo duraa abbaa manaa dubbise san ammallee deebi'ee abbaa manaa argisiise. Laali ammallee deemu jiraa jeen. Yeroo kana abbaan manaa akkana jeen. Dhugaadha gurbaa kana akkuma ati agartuttiin anis yeroo hunda argaa jeen. Garuu wanni inni dhiisuuf kabajaa fi sharafa isaa namoota hedduu kana keessatti gabbusuu hin barbaanne. Isaas dubbisee maallaqa fidisee qabeenii akka fitti rifatu godhuu hin feene. Sababninis gurbaan kun yeroo hunda ala taa'eeti rabbi kadhata. Akka hoteela kana maamiltoonni hedduun dhufanii innis achi keessa carraa argatee nyaata kana nyaatee bahuuf. Duuba hoo sababni riskii tiyyaa yoo isa ta'e maalittiin beekaa jeen. Eegaa agartee yeroo takka riskiin ta'e eessaa fi maaliin akka dhuftu hin beeytu. Tarii sababa riskiin sirraa qabamuu atummaan mataan kee ta'uu dandeessa asoo hin beeyne jechuudha. Gurbaan kun wanni gurbaa kana dhiiseef sababa inni yaa rabbi nama hedduu fidi akkananis carraa kana fayyadamee nyaata nyaadhu jee rabbi kadhatuuf tarii rabbiin maamiltoota hedduu naa fidee dalagaan tiyya akkanatti naaf oowwite jeeti yaate. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya seenaa tanarraa waan bareedaa akka hubattan abdiin qaba. Akka viidiyoon kun nama hedduu bira ga'uuf sheerii fi laayikii koomentii keessanillee hin dagatina. Yoo asitti haaree taatan gama tiktokaatiin follow yuutuub ammoo subscribe nuuf godhaan kabajaa fi jaalalaan waan isin gaafannudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti nagayaan nu turaa rahmanii rabbiin isin bira haa jiraatu.